Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalii Oromoo istuudantika arras irra deebuudhaan barnoota keenya histirii kutaa saglaffaa yuunitii torbaffaa paartii isa jalqabaa irraa wal ilaaluuf ne jirra akkasumatti gaa hanga xumura sagantaatiin nuuf faana bu'aan afeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalii Oromoo istuudantii faaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti asirraa argachuu dandeessaniin jecha yaada keessanis koomentii jalatti naaf barreessaa hadaraa ammoo tanii isin dhammadhu viidiyoo laayik gochuu hin dagatinaa obboleeyyan keessanii sheer godha hamma dandeetii xiyyaatti isin biraan jira arraa ammoo yuunitii torbaffaa keessatti gartee the states and the principles or principality of the populations the movement of the and the interactions in the Ethiopia 13 and the mid of the 19th century kan jiru jechuudha kana jechuun gartee state yookaan mootota jiranii fi akkasumatti gartee kingidamoota xixiqqoo yookaan sultaanitoota gartee around the trade routes established in the 16th century up to the 13th century up to 16th century yookaan jaarraa 13ffaa fi jaarraa 16ffaa jidduutti jiran kingidamoota ta'us yookaan akkasuma population movement yookaan sosochii ummata yookaan gartee movement ummata gartee Oromo population movement one of the event that is the great event that is 16th century one of the great movement of the Oromo population movement guddaa kan ta'e isa jechuudha kan ummata Orgobbaa gartee akkasuma ummata Somaalee fi ummanni Harariidha ummanni Afaariidha hijiranii jechuudha isaan garuu guddaan akka gaariitti movementiin guddaa dhiibbaa guddaa yookaan Kristaan Highland Kingdom fi akkasumatti gartee aadaa irratti yookaan dhiibbaa guddaa fide movementii yookaan sochii ummata Oromooti jechuudha kanaaf unity kana keessatti detailii wantoota barbaachisoo ta'an history of the medieval period of the during the Ethiopians gartee medieval period akkuma gartee Awurooppaa keessatti bara jiddu galeessaa boqonnaa afuraffaa keessatti laalletti arra ammoo Ethiopiyaa kan jiru laallaa jechuudha kanaaf the Solomonic dynasty is the Christian kingdoms gartee Solomonic dynasty yookaan gartee dynasty yookaan maatii warra gartee Solomon jechuudha bar Christian kingdoms 13 hanga 16tti gartee itti fufaan bulchan itti fufinsaan dhiibbaa godhaa bulchan achi boodallee hanga Haile Sillaasee numa bulchanii beeki as keessatti immoo eventii fi dhiibbaawwan isaan taasisanii jechuudha as booda jaarraa 16ffaa booda movementii isaanii yookaan sochii isaanii irra dhiibbaa kan fide Oromoodha jechuudha Oromooti it is restricted or the occupied in the no cross godhanii northern of the Abbay river akka isaan jiraatan isaantu godhee jechuudha kana bal'inaan waliin laallaa jechuudha kanaaf gartee founders of the dynasties was the local rulers of the Amara yakunu amlak jennaan founder yookaan gartee maatii warra Solomon yookaan gartee dynasty yookaan gartee bulchitoota maatii warra Solomon jaanii gartee hanga Christian Highland Kingdom gaafa bara 1770tti local yookaan gartee kan bulchaan ganda Amara keessaa ka'e tokko yakunu amlak kan jennuunutu isa kana restore godhe malee establish dingone yookaan gartee founded dingone founderi miti inni re-establish godhe inni deebiseetiin hundeesse founders of this dynasty kun akkana jee hundeessu malee an eessattiin deebise jechuu isaati jechuudha re-establish godhe jechuudha deebisee lamata dhaabe isa dura eenyufaa jira Aksuumii jira miti ammaatii warra Aksuumii maatii Minilik takkaffaa yookaan gartee ilma Salamoon mootii warra Israa'el kan Qinsheeba mootittiin gartee warra Itoophiyaadhaa achi dheeytee Israa'el irraa gartee Salamoon mooticha Israa'el irraa dhalte sanii isa saniitu hortee isaatu Itoophiyaa bulchuu qaba an ilma isaati isa keessaaniin gartee lakkaawwadhee hortee tiyya jeeti akkana jaanii hanga Haile Sillaasee bara 1974tti waggaa 700 gartee dynastiin kun Itoophiyaa bulchee jechuudha kanaaf gartee yakun amlak is claimed to the descendant of the Aksum kingdom mootummaa Aksum ittiin galan warra Aksum gartee akkasumatti isaan ittiin gala jee lafaa kee according to his founders akka inni jeetti Solomonic dynasties using to the legend of the Queen Sheba and the king of Solomon the dynasties which come to the power in the 1217 gartee in akka inni jee dubbatutti an dynasty yookaan maatii warra Solomoni legend yookaan Queen Sheba mootitti Itoophiyaa tan taatee fi Solomon mootii Israa'el kan gartee isiin hogguu Israa'el deetu mucaa tokko irraa dhale mucaan sun Minilik tokkoffaa jaama inni sun deebi'ee Itoophiyaa bulchee ganaaf gartee nuti warra gartee isarraa dhalate saniitu Itoophiyaa bulchuu qaba jaanii kan lafaa kaa'anidha jechuudha this dynasty which is come to the power gaarafa inni aangoo dhufu bara 1270 jechuudha asirraa is the starting point of the medieval period of the Ethiopia barri jiddu galeessaa Itoophiyaa kan irraa eegale bara kanarraa jechuudha 1270 irraa hanga Theodoros come to the power hanga bara 1855tti Theodoros
yeroosiin gartee aangotti dhufutti jechuudha. Kanaaf itself Solomonic jaaniif yaaman yakun amlaak is and the followers is this dynasty is names of the justify legitimate jaaniiti yakun amlaak fi hordoftoonni isaatis dynasty kun yookaan justify godhan jechuudha. Dynasty kun haqa qabeessa yookaan isaatu aangoo Itoophiyaa bulchee warri zaaguweedhaa gartee legitimate dha jechuudha. Gartee aangoo bulchuudhaaf seeraan qaban maatii Israa'el waan hin ta'iniif kanaafuu zaaguween warra gartee agawiidha waan taateef kana jaanii dubbatanii jechuudha. Solomon gartee similarly name of the Solomonic in the place is a quotation mark because the claim is descendant from the king of the Solomon Israel irraa nuti gartee horteef king yookaan mootii hora Solomonidha. Legendary yookaan cannot historically prove gartee akkanatti legendii yookaan gartee waan ilaalcha yookaan attitude jechuudha yookaan yaadaan jechuudha. Yaadaan akka sheekot akkana jaanii akkasitti himuusan jechuudha. Akkasaniitiitu legendii jennaan. Legendii saniini aangoo isaanii proof godhanii yookaan mirkaneeffatanii jechuudha. Nuti warra Solomoonii gaanii seenaa gartee ilmi irraa dhalachuudha yookaan Solomoon irraa Sheebaan mootittiin Itoophiyaa dhaltee as guddiftee Minilik takkaffaa jeesan jechuudha. Nuti hortee isaati jechuudha. However, the claimant was elaborated the king of the Kabranegast kitaaba jannuun yookaan glorify of the king kan jannuun keessatti seenaa isaanii barreessanii turanii jechuudha. Jaarraa 14ffaa keessatti the Kabranegast is claimed that Ethiopia rule is class descendant from the line of Minilik First. Gartee Itoophiyaan sararri isiin buluu qabduun ruuliin yookaan bulchiinsi isiin buluu qabduun bulchuu yookaan gartee Minilik hortee Minilik sanii malee namni tokkolleen Itoophiyaa bulchuun qabu Queen Sheba King of the Solomon Israel kan ta'e inni sunuu gartee hortee Minilik takkaffan lakkaa'achuu qabanii jechuudhaan leejendii kanaan bulchaa turan. As a result of the Ethiopian monarch of the Yakunamlak of the Europeans Haile Sillaasee the First claimed descendant of the Minilik the First hanga Haile Sillaaseetti kan gartee isaan kun wauma kana dubbachaa turanii jechuudha hanga Haile Sillaaseetti jechuudha. Kanaaf bara 1270 when it is come to the powers Christian Island kingdoms confined to the territory of the southern Eritrea and Tigray lasta akarte garte in the northern part of the Shawa qofa yogguni fi bara 1270 yakuna amlaak garte aango ummata zaaguwee irraa fudhatu sanitti daangaan yookaan bulchiinsa mootummaa Christian Island Kingdom southern Eritrea Tigray fi lasta fi northern part of the Shawa qofa eegas booda garte during the most expansion of the king of the medieval period yakuna garte Amdatsion namtichi jannuun hanga biyya guutuu Itoophiyaa garte guutuu qabate duraan ammoo as bichaarra turanii jechuudha. From this yakun amlaak is his the successors Amdatsionidha namni bikka isaa bu'e began to expedition baay'ee akka gaariitti isaa babal'isuu eegalee je daangaa it is the territorial limits covered the ancient island proved Aksum Zaaguwee qofa duraan jechuudha gaafa gartee Aksum fi Zaaguwee qofa dhaabbata daangaa mootummaa kiristaanaadha jechuudha. In the northern part it is covered the regions of the Gondars eastern Gojam and the northeastern Bizamo Damat in the Shawa in the southwest Gurage lands and the Omotic peoples of the Walaita Guamo in the southern Ifat Vatagar Dauro Hadiya Bali in the east of the garte khana hunda guutummaan guututti garte mootota amma lakkoofne kan guutuusaa qabatee jechuudha. Amdatsion was the first Solomonic kings who embraced and the wide rapid territorial expansion policy namni baay'ee daangaa mootummaa kiristaanaa bal'ise isa kana jechuudha. Their main motivate of the expansions where economy and the policy is controlled the trade routes and the territorial Caesar kanaaf garte main motiviin yookaan wanni inni yookaan garte sosochii kana yookaan garte wanni akka gaariitti akka babal'achuu tana jaallateef where economic policy da diinagdee isaa guddifachuudhaaf control daandii garte yookaan karaa daldalaa isaa san qabachuudha karaa daawwan daldalaa create zeila trade route specialist help to the make of the strength of the economic power kan ta'e yookaan cimina yookaan aangoo jabduu isaa argachuudhaaf daldala yookaan karaa zeilaa qabachuudhaatu barbaachisaa ture. This is the cause of the war between the continue war until the hanga bara kudha garte bara kudha shantamii sagal achi boodallee hanga achitti hanga jaarraa kudha jaffaatti garte konfliktii mootummaa kiristaanaatii fi muslimtoota jidduutti kan ture
trade route dha yookaan karaa daldalaa irratti in this turn economic strength helps to the organize this akkasumatti gartee and sustain strong armies waraana isaa cimsachuudhaan jechuudha akkasumatti maal jechuudha economic strength dha cimaadha helps economic strength cimaan ta'uu maal isa gargaare him to organize yookaan ni gurmeessa akkasumatti gartee sustain strength army waraana cimaa jaare as a result kanarraa ka'uudhaan mootummaan kiristaanaa control godhee jechuudha extensively daangaa isaa guutuun ni babal'ifate during the reign of the Amdatsiyon yeroo bulchinsa mooticha Amdatsiyon jennuun kanatti jechuudha the period is also the witnessed in the expansions akkasumatti gartee witnessed and the expansions of the trade jabalalla gartee yeroon kun yeroo gartee bikka guddaa irra ga'e daldala babal'ifachuun leading to the following the commodities and the cost akkasumatti gartee leading to the flow of the commodity yookaan meeshaawwan ittiin daldalan hunda qayyaan this is the economic and the military strength gartee maal fideef economyidhaan cimuu akkasumatti gartee contribute waraanummaan cimuu jechuudha contribute to the his successive defensive his opponents yookaan gartee opponents and expedition his king walidde barreeffame bikka tanatti yeroo barreessu doggora kitaabni akkuma walid dirisee jechuudha economic and military jechuu isaati ilaala akkanatti walidde barreesse malee kana jechuun bar yeroo isaa kana milkaa'inni isaa akka inni akka cimee gartee biyyoota kana hunda daangaa babal'ifatee daldala hunda trade route inni qabatu wanni isa taasise aangoon isaa military humna waraanaatiin cimuu diinagdeedhaan cimuudhaatiitu isa gargaaree jechuudha ministry and economic strength jechuudha successive problem seems to have been partly resolved bara 1300 during the reign of the Widim Rad yeroo jennuun kanatti followers establishing of the royal presence of Ambagishan yeroo kana dhaabame located present day of the southern Wallo bika jaamtutti jechuudha Ambagishan jennuun mana hidhaa yookaan gaara gubbatti tulluu gubbatti ijaarame tokkodha maaliif jennaan yeroonii fi gartee yakun amlaak duutti namni aangoo irratti firree hundi isaa hundi wallaluu eegallaani firoottan isaa walajjeessu eegallaan namni aangoo irra walajjeessu eegallaan mana hidhaa sanitti ijaaranii achitti nama guuranii eegumsa gaa achi godhanii fi ni fuudhanii ni qotatanii ni jiraatanii achi gubbatti tajaajila waa hunda harkatanii achitti guuranii achi keessaa dhaqanii mootii filatanii bulchinsa aangoo kan Ambagishan jechuun yookaan gartee kan aangoo rakkoo siyaasaa itti furan sani according to the rules of the male members of the royal family gartee yookaan dhiironni sanyiin mootiidha were confined to the Ambagishan kana keessatti eegaman loyal soldiers waraanota amanamoodhaan to the realms of the monarchy guarded royal gartee loyal person gartee akkasumatti gartee isaan kun loyaalota solidariyota yookaan waraana mootichaaf monarkichaaf amanamoo ta'aniin isaan sun akka achi keessaa hin baane fedhiin isaanii ichuma guutamtii fi ichi keessa ta'anii jechuudha when the monarch died oguunii fi mootichi du'e crowd and the dignitaries would send to armies to royal permissions to escort of the dignities and successors and put him on the throne achi keessaa fuudhaniiti nama tokko nama jabaa jaanii itti yaadan nama jabeenya isaati hayyummaa fi beekumsa qabu mootii achi keessaa dhaqanii fudhatanii aangoo irra kaayyatanii jechuudha. Kanaaf Ambagishan aangoo isaanii akka isiin gartee tasgabbooytuuf isaan godhee cimse consolidate godhee jechuudha. This practice is continued. Haalli kun ittuma fufee hanga amma giraanyi bara 1540 bulchutti achuma keessatti hidhanii achi kuma keessa itti fufee jira jechuudha. From bara 1270tti until the establishment of the Gondar hanga Gondar gartee dhaabamtutti bara 1636tti gartee fudhalama asirraa kaasee 1270 hanga Gondar dhaabamtutti 1636tti Minimal Monarchy had the permanently capital like of the Aksums and Lallibala yookaan mootummaan Kiristaanaa Haayilaandii Kingdamiidha magaalaa dhaabbattu yookaan gartee magaalaa takka dhaabbatee hin qabu jechuudha. Instead they rules over the vast territory yookaan empire isaa bal'aa kanarra muufta yookaan mobile ta'a jechuun muufta deddeema jechuudha. Tu gartee centuries waggaawwan gartee jaarraa amma 200 yookaan jaarraawwan lamaaf inni kun yaabbataa bika takka masaraa jaarratee hin qabu jechuudha. Barana hoos taa'e mootummaa yoo barana Harargee taa'e bara kaan ammoo isa ta'a karaa biraatti yookaan gartee naannoowwan Shawaatti Wallaggatti akkasumatti jijjiiramaa naannoowwan hundarra deddeemaa jechuudha. Naannoo Amaaraa naannoo Tigraay akkasitti deddeemaa jechuudha. Maaliif this is cause this the rebellions that is start yookaan gartee kan kaka'u yookaan gartee
rise of the rebellions of control lord yookaan gartee landlordii abbootii lafaa to'achuudhaaf gartee hogguu isaan fincilatti kaasan yoo fincilli barana shawaarraa ka'e shawaatti achitti waraana qubsiiseeti mooticha san achi fincila isa kaasan irraa buusee tasgabbeessee uummata bira kanaaf isa kana to'achuudhaaf fi wantoota isaan barbaaduudhaaf jiran nyaataa fi akkasumatti mukkeewwan boba'aa fa'aa barbaaduudhaaf deddeemaa turan restore dynasty is story walloo and the like haija kanaaf initially the centers of the restored dynasty because they be in the today southern walloo around the lake high because jannun tanatti dynasty kun gartee hundeeffame then however the gradually shifting southern and the district of the maize and the tulget bulga and the northern shawa biyyi jannun tunundinu in the finally and regions is dominated by the great highland great height of the year and the zuqulla in the shawa because jannun tana hundarratti maal godhe jechuudha irra babal'ate daangaa irra babal'ate the needs of the to get is daily food nyaata argachuudhaaf bikka tana hundarra deemela asittis menzittis ni taa'e teegulattis bikka inni baay'inaan irra deemee irraa bulchu jechuudha maal barbaaduudhaaf jechuudha supply dhiyeessii mukkeen bobaa such as the great numbers of the maal qaba jechuudha court of the official waraanota hedduudhaaf kanatti gartee oomisha bikka jirutti deemaa jechuudha servant and akkasumatti necessitated dirqamni yookaan barbaachisummaan to use of the mobile campiidha kana wantoota isaan barbaachisan supply nyaata gartee dhiyeessii nyaata barana oomishni akka gaaritti yoonii fi wallaggatti oomishame waraana isaa jigeessee achi qubsiisa maaliif namoota kana akka hawaasni sun gargaaruuf jechuudha initially military motivations promoted laalammas wanni inni gargaare jechuudha military yookaan gartee kaka'umsa waraanaa rule light change of the capital from fixed mobile settlement wanni gartee fixed to mobile settlement. This mobile capitals were adapted in the several way. Karawan adda kanan wantota hunda to'atti yookaan adapti godhe. It is moved food supply dhiyeessii soorataa akkasumatti rather than the supplies being to moved in the capital dha wanni barbaadaniif gartee haalli isaan gartee kapitaala nyaataa dhiyeessii waraanaa fi namoota nyaachisu barbaadaa jechuudha. Kapitaalitti ofuurra maal godhuu barbaada nyaachuudha barbaadan. Kanaaf gartee it is provisioned their court of the healthy land dha ammas waan taateef akkasumatti the political integration dha wal furannaa hawaasa Itoophiyaa jidduutti ni fiddee jechuudha. Eventually depending on the mobile court and the policy irratti hirkatanii sosochiin kun wanni deemeef wantoota kanaa jechuudha. Kanaaf those three factors is not only represent yookaan gartee faktoroonni sadii yookaan gartee represent kan ta'an kan yookaan adaptations to nomadic capitals but in turn made of the sustainability sanitations of the capitals is difficult jechuudha. Three faktoroonni yookaan faktoroonni sadii not only represented become born yookaan adaptations to nomadic yookaan gartee sosochiin kun jechuudha capitals sosochii capitala but is turn to gartee sanitations of the capital difficulty dha hanqinni yookaan gartee maali ni jira jechuudha qabeenya kuufamuudhaan jira in the other words is very adaptations to the wandering and the capital themselves had the feedback effect of the pattern movement dha yookaan kana jechuun in other words gama biraatiin the very adapt kan godhe jechuudha yookaan wandering capitalota themselves led feedback effect of the pattern movement kun jechuudha sosochiin kun they is reform to the continue to contributed to continuations of capital movement ittuma fufee movement kun hanga Gondar bara 1636 tti dhaabbatutti magaalaan dhaabbattuun hin jirtu jechuudha. Kanaafuu yookaan masaraan mootummaa hin jirtu. This physical environment is medieval city was not gartee pleasant yookaan gartee physical environment gartee of medieval city dha yookaan gartee magaalaadha was not pleasant hin jirtu yookaan magaalaan dhaabbattee hin jirtu bara jiddu galeessaa keessatti hanga Gondar dhaabbattutti. The cities were often is dried and the smelled of the animal and the human waste illee gartee citiiwwan yookaan magaalaan were often is dried yookaan gartee small xiqqoodhaa fi animal yookaan small of animal bineensota xiqqoodhaa fi akkasumatti human waste yookaan xuraawwan adda addaa qabdi. Air pollution was also affect life kan gartee jireenya irratti dhiibbaa gochuu danda'an isaan sunu events wars and the pollution come from the burning of the firewood dha jechuudha. Pollution kun yookaan gartee maal firewood irratti dhiibbaa guddaa godha jechuudha. Whereas pollution yookaan come from the
bikki isaan itti ta'an sun jechuudha bara bikki isaan itti ta'an sanitti maal barbaadan feerwuudii yookaan mukkeen babaan barbaadanii miti mukkeen babaa kana barbaaduudhaaf qilleensa irratti dhiibbaa godhan polluushinii fi faalamni akka uumamu bikka isaan ta'an sanitti dhiibbaa kanaatiitu jiraata fiizikaal envaayiromentii irratti gartee dhiibbaadha qaban jechuudha isaan kun burning of the feerwood irraa kan ka'e jechuudha mukkeen baay'ee ciranii itti fayyadaman zit is wears also yookaan yeroo sanitti elektirikiin hin jiru yookaan ifaan hin jiru waan taateef halkanis mukuma shidatanii jechuudha city is where also anabili stopped where what agarte magaalaan tun yeroo sanii tun cities where magaalaan jechuudha also abilii hin dandeessu to stop waters pollution yookaan faalama bishaanii dhaabuu especially from the animal gartee salaayitanaring such as traditions of the medieval periods of brought about the deforestation because trees were cut down for daily requirement of the camp dwellers kana jechuun bar traditional medievalin kun bara jiddu galeessa aadaa Itoophiyaa keessatti jechuudha bara yookaan gartee Solomonic dynasty dha hanga gartee bara jaarraa 19ffaatti yookaan gartee 1855 tti jechuudha bara brought up the deforestation adda addaa ta'e maalirraa kan ka'e bikka isaan ta'an sanitti cirama adda addaa gaggeessanii mukkeen bobboo'ifachuudhaaf jechuudha because it is trees muni were cutting down baay'een ciramee jigee jira daily requirement barbaachisummaa guyyaa guyyaatiin kaampii keessatti itti fayyadamaniif jechuudha bikka gartee kaambiyoonni itti qubatan sanitti jechuudha as a result of the company site is surrounding where the abrin bakka guutummaan guututti dhabamee jira jechuudha bikka isaan itti taanitti oomishni ni dhabama mukkeen ni dhabama lamarratti gartee nyaataa fi dhugaatiidhaan waraanni nama darara bikka sanii oomisha namni dalagatee fi wanta amataa hunda guutumatti balleeysanii deeman kun dhiibbaa isaaniiti jechuudha the effectively administrations over this vast territory is Christian Island Kingdoms consolidations feudal systems of the administrations known as galti system kan jedhu jechuudha akkuma gartee Awurooppaa keessatti yookaan maanoriyaal system jennaan miti sirna feudala as keessatti immoo maal jennaan jechuudha galti system jennaan jechuudha galti system jechuun sirna abbaa lafaa jechuudha babal'ina isaa kana keessatti sirna abbaa lafaa babal'isa jira under this system sistema kana jalatti state officials were gartee guaranteed the right maal kana mootummaan guaranteed ni kanna the right mirga to collect tributary yookaan gartee the right tributary yookaan gartee the right to collect tributary from peasants namni gartee mirga yookaan gibira waraana gibira qotee bulaarraa walitti qabuu fudhate saniitiitu galti sistamiin sirna abbaan lafaa qotee bulaa irraa mootummaadhaaf gibira walitti qabu sanii jechuudha gibira walitti qabu jechuudha called of the right galti mirga isaati jennaani jechuudha kanaaf galti rights was right of the given the officials share productions of the peasant galtiin abbaan lafaa sanii mirgani kana was right kana given to the official shares of the production yookaan gartee peasantry yookaan wantaaf jechuudha qonnaan bultootaaf jechuudha an official given to the right states was known as baala galtii jennaan yookaan or galti owner jennaan jechuudha galtiin kun official yookaan gartee an official given of the right mirga kanudha jechuudha mirga baay'ee stateedhaaf kan kanudha jechuudha was known as namni gartee mootummaan yookaan gartee mirga bulchuudhaa qotee bulaa akka bulchee yookaan gibira irraa walitti qabu saniif mirga kanniteef jechuudha baalaa gulti yookaan jennuun sun jechuudha galti sistamiin sirna contribution yookaan gartee gumaacha adda addaa kan nuuf oolee fi akkasumatti gartee kan tributary collect godhanii jechuudha from peasant qotee bulaa irraa kan itti qabalan galti sistamiidha baalaa galtiin abbaa namarraa walitti qabusanii baalaa galtiin nama mirgi kan nameefsanii jechuudha bakka isteetiidhaan mootummaadhaan nama mirgi kan nameefsanii kanaa jechuudha peasants were given to him based on him rank the state of the hierarchically yookaan gartee akkaataan caayiseeffama isaanii sadarkaan jira jechuudha akkuma gartee bara jiddu galeessaa keessa ilaalla this is baalaa galtiin kun enjoy to the several politically qaba yookaan economic privileges over the peasant irratti akka seeraatiif wantoota akka gartee ordorii yookaan gartee lawii eegsisuudhaaf aangoo bal'aadha qaba jechuudha bakka abbaan lafaa sirna baalaa galtii yookaan sirna galtii sistemii keessatti abbaan lafaa sun baalaa galtiin sun qotee bultoota lafa san irratti hojjechiisu san keessatti gartee mirga hunda irra qaba jechuudha seera waa hunda isaatu murteessaaf he had the right of the collected tributary mirga gibira walitti qabu in kings and as they maintained gartee akkasumatti eegsisu himself and his family isaa jechuudha akkasumatti he could also use
the labor of laborii fayyadamuudha jechuudha. Mas labor of peasant and him the different purpose adda addaatiif bu'aa adda addaatiif could also use ni fayyada jechuudha. Peasant yookaan gartee labarii jechuudha. Humna namaa ni fayyadameetiti lafa misoomsa. Moreover he could akkasumatti recruit a local army and the command them in wars during the period of the local crisis. Hogguni fi local crisis yookaan gartee crisis hogguni fi gartee fincilli ka'ee jechuudha. Local irratti naannoo tokko irratti hogguni fi ka'ee fincila san dhaabsisuudhaaf abbaan lafaatis dirqamaatu irra jira jechuudha. In return for all those privileges qaba yookaan olaantummaadha qaba. Balaagoltiin yookaan abbaan lafaa was responsibly itti gaafatamummaadha qaba. Maintains eeguudhaaf law seeraa fi orderii yookaan gartee eeguudhaaf hawaasa keessatti itti gaafatamummaadha qaba. So this is a systemni kun gartee systems is immensely helped to the gartee simplified administration the vast Christian empires by divided into small unity addaan qoqqoodanii gartee mootummaan gartee sirna abbootii lafaa kana jiraachisee hawaasa irra kaayuun gartee sirriitti galtee simplify irraa godhe akkaataa bulchiinsaa fi akkaataa mootummaan itti bulchu irraa salphise jechuudha. Gartee irraa salphise akka gartee salphama bulchuu danda'u bakka irra goggodhee miti abbootii lafaa salpha bulchuu danda'a jechuudha. It is enable the Christian ni danda'e yookaan maintaining large territory army waraana bal'aa qabachuu lafa bal'aa qabachuu which is kingdoms used to the bring Muslims and other state under the is control godhe jechuudha. Musliimoota gartee baay'ee isaanii Adal, Fatagar, Arbaabiin, Ifaat akkasumatti gartee baalii jennee mootummaa isteeta yookaan sultaanota jiran hunda guutumatti qabachuu danda'e jechuudha haala kanaan. Right is claimed to the hereditary ownership of the land. Ammas mirga gartee namni tokko lafa landii qabaachuutu jira. Rist right tan jennuun jechuudha. Rist right mirga rist right lafa jennuun rist jechuun was commonly the gartee bright of landida lafa gartee dhaaltummaadhaan arkannu the status of the proved thems is with secures where gartee whereas the peasants were obligated to pay tributary or gartee gibir yookaan gartee gibira yookaan gartee maal jennaan jechuudha tributar jennaan yookaan gibira to state sanirraa walitti qabuudhaaf mirga qaba. Ristiin lafa dhaaltummaadhaan arkannu yookaan gartee abbaa keenyarraa nama nu dura turerraa arkannu jechuudha. Galti rights mirgi gartee galti raayitiidha jechuudha. Was given to state officials is returned for his survives to the state of baay'ee nu gargaare. It was a medieval substitute for salary gartee kafaluudhaaf yookaan mindaa akka kafaluuf jechuudha. It is helps to a long as official remained loyal to state ja kana jechuun galtiin jechuudha. Abbaan lafaa sun galti rights was given mirga kanne official state of mirga kanne jechuudha. Namoota olaanoodha for several state sanirratti kan gartee gumaacha godhan irratti jechuudha. So it was medieval bara jiddu galeessaa keessatti gartee substitute for salary jira yookaan mindaatu kafalama. It is lasted as long as official remained loyal to the state namoota amanamoo ta'aniif yookaan hooggantoota amanamoo ta'aniif jechuudha. It was not hereditary dhaaltummaadhaa miti. For extended the period the galti system is remained predominant the features of the Ethiopian feudalism bakka bu'ee ture. Akkuma bara jiddu galeessaa medieval gartee Awurooppaa keessatti feudal system ilaallatti galti systemiinis Itoophiyaa keessatti bara jiddu galeessaa bakka bu'ee ture jechuudha. Kanaaf like the Zagwe rulers akkuma Zagwe mootummaa Zagweetti Christian Island kingdomiinis maintaining political cultural traditional Aksumii eegee jire. Gartee Aksum isaa duresan culturally Aksum aadaa Aksum eeganii jiran. They continue to expand Christian Island kingdoms directionii ni babal'isanii daangaawwan isaanii kallattii mootummaa kiristaanaa ni babal'isanii. The rulers exercises both political religious mootummaan kun aangoo siyaasaatii fi aangoo amantaa qaba. At the same time yeroo sanitti the church state relationship become very strong. Gartee church statein baay'ee cimaadha. Very strong almost reached to its peak during the period yeroo kanatti charchiin gartee yeroo mootummaa kiristaanaa Island kamii kanatti
peak yookaan glorify yookaan gartee fiixeerra ga'e jechuudha baay'ee guddatee jechuudha. These Christian island rulers continue to Zagwe traditions gartee aadaawwan Zagwe isaan dura turteetis eeganii turan. Egypt and within Egypt fi Middle East hojii kan qabdu san eeganii fi turan. They also extended those relationship of Europe but closer ties were established within the Portugal space from the European continent. Kana jechuun they also extended dheereessanii turan relationship ummata Awurooppaa biyyoota Awurooppaatii fi establishing the Portugal Spain dhaa fi kana hundaa wajjin Portugal fi Spain fi biyyoota Awurooppaa kanneen wajjin yeroo sanitti baay'ee babal'isanii kan turanidha. Maal daangaa isaaniitii fi yookaan daangaa wanta relationship isaanii jechuudha. Relationship jechuudha. Foreign country yookaan biyyoota alaatii wajjin jechuudha. Kanatti aansee kan jiru immoo the Muslim yookaan gartee principalities kan jennuun kana jalatti laallaa jechuudha. Argamuu muslimaa maal akka fakkaatu jechuudha. The establishment of the several Muslim sultanates along the long trade routes mootummaan sultanata yookaan sultanatni baay'een uummata islaamaa kun irra caalaan isaanii karaa daldalaa irra jiran. Kanaaf gartee followed the introductions of Islam Ethiopian karaa hordoffii yookaan gartee maal hordofuudhaan karaa gartee ittiin Itoophiyaa seenan sana hordofuudhaaf gartee along the Zayla trade routeidhaan seenan akkasumatti several most of the important gateway of the Islamic karaan mootummaan Islaam ummanni Islaamaa yookaan amantaan Islaamaa baay'een Itoophiyaa itti seenuu dandeesse karaa daldala Zayla trade route yookaan poortii galaana gartee trade route Zaylaatiin jechuudha karaa gartee Gulf of Aden kan jennuun san jechuudha karaa Somaaliyaa kanaan jechuudha. Kanaaf gartee noorziidhaan seenuu hin dandeenye maaliif jira jechuudha. The existence of the strong Christianity jira waan taateef karaa gadii kanaan dhufanii jechuudha. Some of the Muslims sultanate of the regions were Ifaat faan, Faataagaar faan isaan sun laa Daawaroo faan, Daaraa faan, Baalii faan, Hadiyyaa faan, Arbaabiin, Shakkaa fi gartee kanneen akka Adal faan asiin seenanii jechuudha. Kanneen kun asiin seenanii jechuudha. Toward the middle of the 13th century jiddu galeessa bara jaarraa 19ffaa keessatti Muslim sultanates of Ifat emerged to the southern Shawa gartee south of the Shawa gartee jalqaba tan gartee early yookaan Muslim sultanate keessa tan taate eenyudha Shawaadha jechuudha. It is founded as Umar Walsama jalatti tan argamte and hence the Walsama dynasty dhaan tan bulte jechuudha. Bara 265 jechuudha. Bara 265tti Walsama Umar Walsama kan jennuunutu isaan bulchee jechuudha. Emerged to the southern Shawatti kan argamte jechuudha. Toward the middle of the Muslim sultanate of Ifatidha jechuudha. Ifat gartee cimtuudha jaarraa 19ffaa keessatti argamte ta'isii dura argamte jaarraa 9ffaa keessatti Shawaatan jennuun tana jechuudha. Shawaan ni laallaa jechuudha. Ammoo eenyuun bultee jechuudha. Ifaattuun mootummaa Walsaamaadhaan bultee jechuudha. 1285tti it destroyed the oldest Makhzumite dynasties and becomes a strong Muslim sultanate of the region tantaate eenyudha Makhzumite dhaan tan bultu immoo Shawaadha jechuudha. Makhzumite title mootummaa isaaniiti. Moreover Ifat is control Ifat hiqabatte vast territory through which is long distance trade route Zayla kana hiqabatte guutummaan isaa. Therefore most of the gartee profitable Zayla trade routes bu'aan isin daldala kanarraa argattu kun control goote under control of the Ifat bu'aan guutummaan guutuu daldala Zaylaadha eenyu jalate Ifat jalate. Eventually Ifat is becomes the strong of the Christian Island Kingdom irra cimtee mootummaa kiristaanaa kanarratti dhiibbaa godhuu eegalte jechuudha. Amma Ifat jechuudha. Bara 1270tti the Christian Island Kingdom also is developed the great interest Zayla irratti inni sirmaachuu eegale trade route irratti mootummaan kiristaanaatis. Therefore they needs to control Zayla trade route to'achuu barbaade daldalachirraa galichirraa argamtu jechuudha. To become the primary source of the conflict between kana gartee wal dhabdee mootummaa kiristaanaatii fi baay'een mootummoota isteetota yookaan sultaanotota islaamaa jidduu ture jechuudha. Frequently the skirmishes between the finally the result of the defeat of the Ifat by the Christian forces Amdesion. Bara kana jechuun gartee frequently and skirmishes jechuun yookaan wal dhabdeen taree deddeebi'aa oolu jechuudha. Jidduu gartee mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa gartee Ifaat jidduutti jechuudha. Maal jechuudha? Result yookaan bu'aa daldala kanarraa argamuudha jechuudha. Kanaaf there were the several other Muslim sultanates is south eastern keessatti yookaan northern Ifaatitti baay'ee jira mootummaan sultaanaa jechuudha. South eastern kana keessatti the sultanate of the Faataagaaris emerged around the mid of 13th century keessatti jiddu galeessa jaarraa 18ffaa keessatti argamtee jirti jechuudha. The sultanate is gartee saateetid south of the present day of gartee isafatti Bulgaa and around the
Shonkora bikka jennutti ni argamti turte. Daawuro tan jennuun was located between the middle of the Awash River fi upper of the Wabshabaletti argamti. Daawuro sultanate of the Daawuro tan jennuun. Further, Bali is located. Bali namo was in the rich area south of the Wabshaballe bikka jennutti argamti. We do not now when Bali is emerged. Yeroo kanatti Baalin tun dhaabbattee sistiriin siidaa hin beekamu maaliif lack of the information ida qabdi waan taateef jechuudha. Kanaaf deera probably is existed deeraan ammoo between the Daawuroodhaa fi Baalee jidduutti argamti Muslim Sultanate of Deeraan jechuudha. Whereas Arbaabiin ammoo located between the Daawuroo and Hadiyyaa jidduutti argamti about which is we now very little xiqqoo tan taate jechuudha. Arbaabiin tun seenaan siidaa jechuudha. Kanaaf Hadiyyaa was located the western Daawuroo argamte in the Baalee argamte Hadiyyaanis. We do not know when the Sultanate Hadiyyaan yeroo kanatti argamte seenaan beekamu jiru. However, ta'ullee Sultanate is mentioned to the first during the reigns. Yeroonii fi seenaan isii beekamu eegale yogguunii fi Amdasiyoon isaan qabatu sanii jechuudha. Sharkaa jira amma Sultanate of the Sharkaa jennuun was located in the present day of the Arsii bikka jennuutti tan argamtu jechuudha. Similarly, there is no triggable evidence of the Sultanate was emerged. Yeroo kana baay'ee isaanii evidensii ragaa isaanii yeroo kana dhaabbatanii yeroo sanii hin irraa hin bahin eeguma mootummaan kiristaanaa qabate booda beeyna jechuudha. However, hin barreeffamne jechuudha chronicleotaan jechuudha seenaan isaanii jechuudha. However, from the jaarraa kudha afuraffaa irraa gartee owner and gartee onwards it is existed as tributary Christian Highland kingdoms until the first quarter of the 16th century. Kana jechuun bar jaarraa kudha afuraffaa irraa kaasanii gartee onwards gartee centuries onwards existed tributary kavalaa turan gibira mootummaa kiristaanaatiif jechuudha. Kanaaf trade was one of the significant daldalli wanta main yookaan barbaachisaa ta'edha. Factor that is the resulted the rise of the development of the state kana state muslimaa xiqqoo kana guddachuu isaaniitiif daldalaatiitu barbaachisaadha jechuudha. Daldalaatu sababa daldalarraa galii guddaa argatanii guddatanii jechuudha. Kanaaf trade severals is a significant source of the livelihoods wantoota baay'ee irraa argatan wantoota jireenya mana keessaa it is acted trade irraa yookaan daldala irraa major agent of the result formations of the Muslim Sultanate major actorin yookaan kalaquudhaaf isaan gartee ittiin argamuu danda'an daldalaanii jechuudha. However, it is remained to major source of the conflict between the Christian Island kingdoms of the Muslim Sultanate. Major cause walitti bu'insummaan isaaniitu amantaarra waliin lolle isaan wanni isaan irra waliin lolan maal jechuudha. Control qabachuudha bakka daldala irra karaa daldala irra waliin jechuudha. Naa qabatee daldii kana irra fayyadamee gibiraas guurrata innis hin qabatu naa qabata mootummaan kiristaanaa hin qabadda hin qabatu kana irra waliin jechuudha. After this establishing ifaat eega dhaabbattee booda ifaat dhaabbattee gartee conducted a seriously campaigning against of the neighbors of the Sultanate irratti dhiibbaa godhuu eegalte ifaat jechuudha. Extending the hegemony over the area guutuutti ifaat if jala bulchite jechuudha. Sultanate to muslimaa hunda it is also resisted the expansions of the Christian Island kingdom mootummaa kiristaanaallee ifirraa dhorkaa turte irra babal'achuu isaa jechuudha. Ana one branches of the Walsama family is realized to that Ifat is becomes the easy trigger of the Christian Highland kingdoms of the locations. Kanarraa ka'uudhaan mootummaan kiristaanaa baay'ee mootummaa tanarratti dhiibbaa guddaa godhaa dhufeetiiti mootummaa kana qabate boodarra jechuudha. Mootummaa kiristaanaatu qabate becomes the easy trigger salphatti moo'ee jechuudha. So it is move further south eastern baay'ee moonaan ganaa isarra duraa deeman jechuudha. Establishing new versions of Muslims adal tanjaan tun dhaaban ammas ifaatuma tana moomte Walsamaan kun moomanii kiristaanii tana qabannaan ammas irraa fagaatanii Harar dhaqanii achitti bikka adal jaannutti mootummaa sultaanaa amma kabira adal kan jaannu kana dhaaban Hararitti jechuudha. Adal kan jennu haa gartee Harar bika jennu around the Hararitti jechuudha. Bara 1367 one of the strong Muslim sultanates that is emerged also trade its roots and becomes the centers of the resist against of the Christian kingdom until the second day of the half of the existing 17th century. Garte 16th century was the sultanates of Adali. One of the emerges that is the trade route tan walolaa turan akka gaarii mootummaa against tan dhiibbaa irra godhaa turtee fi hanga walakkeessa jaarraa 16ffaatti mootummaa Adal tun bar mootummaa kiristaanaatti rakkoo guddaa taatee turte jechuudha. Kanaaf the first centers of the expansion of the Walsama dynasty was placed called of the Dakar bikka jennu tanatti Harar keessatti magaalaa isaanii dhaabbatan. Located in the southern of Harar south east of Harar bikka jennu nutti jechuudha. The Walsama family is consolidated warri Walsamaadhaa kun aangoo isaanii ni cabsan. It is the powers in the new centers and began to another phase of the military campaign against of the frontiers of the Christian Highland kingdom. Eega gartee adal dhufanii
dhaabanii warri waalsaamaadhaa kaifaat sun adala eega harar tana dhaabanii magaalaa isaanii dakkar godhatan booda mootummaa kiristaanaa irratti dhiibbaa guddaa irra godhaa turan firoontarii yookaan daangaa isaa irratti dhiibbaa godhaa turan asarri zaalta kanarraa ka'uudhaan bara 1520tti the centers of Athens was challenged center garte challenge goote yookaan dhiibbaa guddaa irra goote rakkoo itti taatee jechuudha garte centers of Athens was challenged city of the Harars they defeated Imam Ahmad bara 1543tti garte hanga duutti jechuudha Oromo population movement is expansion force of the sultanate is garte changes into the capital Hausa bikka januutti boodarra garte bara 1576tti Oromo population movement jaarraa 16ffaa booda eegee galte asumaa'u ariiteetiiti Hausa Affaar keessa galchitee jechuudha Harar keessaa jechuudha eenyu kan dura dallaa jaarrataniiti hangi tokko hafe mootummaan guddaan ammoo keete echekote gartee akkas ta'anii jechuudha hanga boodarra jaarraa 16ffaa booda which is the present day of the Affaar regionitti dura godaananii jechuudha Waalsaamaa dynasty kun jechuudha kanatti aansee kan jiru immoo relationship between the Christian Highland kingdoms and the sultanates of Adel kana gaas keessatti eventii waan bareeda as keessa laallaa jechuudha relationshipiin isaan jidduu jiru maalirra wallaa turan akkamiin wallaa turan amala akkamii qaba baay'ee gartee waan barbaachisaa fi kan qormaata kamiyyuu irratti hafne bikka hundattuu kan adda baafamuu qabudha pointii kana history Itoophiyaati waan taateef laaluu qabna unity 8ffaa fi 7ffaa sirriitti jechuudha kanaaf gartee sagantaatti aanu hanga kanaan walitti deebinu thank you sinin jaaladhaa barattoota kiyya yaada keessan akkuma manaa barreessuu jirtan yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa galatooma I love you